Ashama harka fuune nagaan hunduma keessaniif haa ta'u jecha gara qophii keenya har'aatti walii wajjin dabarra. Biyyoonni guddatan sababoota adda addaatiin humna nama hojjetuu dhabaa jiru. Akka sababaatti kan taa'us Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti dubartootni daa'ima godhachuuf fedha hin qaban. Lammiileen isaanii baay'inaan hojii seeftii qabu malee hojii biraa hojjechuuf fedha dhabuun isaanii fi dinagdeedhaan badhaadhuun biyyoota kanaa humna nama hojjetuu biyya biroo keessaa akka isaan barbaadan isaan dirqisiisee jira. Kanaaf ijoolleen keenyas carraa argame kanatti fayyadamuun baasii tokko malee dallala kamiyyuu waliin otoo waliin qunnamiin onlaayinii qofaan appilaayi gochuun carraa keessan yaalaa. Subscribe, like fi share gochuun firaaf hiriyoota keessanii gahaa. Akkuma beekamu hojii kana appilaayi gochuudhaaf wanti guddaan nu barbaachisu yoo jiraate iimeelii qofaadha. Keenya aktiivitee itti waan akkasii galmaa kan qabnu. Gaafa namni biyyoota akkamii keessatti hojii akkamii akkasiin barbaadan bakka kana jira. Austraaliyaa, Belgium, Canada, Greek, Netherlands, United Kingdom tokko tokko isaa keessa seentanii gosa hojii jiru. Naannawa hojiin kun illee itti hojjetamu jechuudha. Riijin ishee jedhamtu fakkeenyaaf waan akka kanaallee deemtanii tokko tokkoon ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf kan Greek ilaalle hojii tokkotu jiraadha. Akkasuma kan England deemtanii ilaaltanii Netherlands keessa ilaaltanii hojii experience qabuu fi hin qabne tokko tokkoon baay'inaanidha jechuudha kan jiru. Afaan akkamii akka fayyadamtan achi sana keessa gaafa hojjettan afaan akkamii dirqama akkamii akka isin barbaachisu tokko tokkoon illee keessa seentanii ilaaluu dandeessu. Gosoota hojii isin dhaabbataatiin immoo kontiraataan immoo kan yeroo yerootti haaroo immoo waan akka kanaallee isin tokko tokko isaa qaba waan ta'eef keessa seentanii ilaaluu qabdu jechuudha. Hojii gosoota hojii jiran illee yoo ilaalle ofii asirratti appilaayi gochuu barbaanne construction cleaner waan ta'eef isheedha. Taayitilii ishee construction cleaner kan jedhu kan isin gootanii isuma bichaa jechuudha kan isin barreessitan.